Oromoo ibsituu dukkana guyyaa si dhaabbanne gabrummaan rabana dhiigaan si lolaasaa lafeen si caccabsaa bakkuuma jirutti gassuuman dhaabsita kanneen barbaadnu sankan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guyyaa ashamaar kafoon ammanne Oromoo hundi keeytanu baga ittiin geeytan Eid Mubarak ittiin jecha. Egaa akkuma beekamutti gaarraan tana uffata Iidaa mire Ida kan apa? Itu gahe, insyaallah, alhamdulillah, alfamarrah, warribarah. Matanya tagara jurusan ini tulis. Nigelti insyaallah orang bijak guyya takahun tulis sani. Akan ini enggak gerde mana uffanne ada ti hojjetamu gerde sai bakhi hegere tub ole ninjira. Hegere tub bire dufe tinga nabon sije ngabo Ida kana nabon to kabda jene. Akate gahun oral uffanne bot barbadane ni jira uffata ada barbadane. Uffata gartee alaabaa barbaadanis uffata aadaa adda addaatiif barbaadanis gartee madabree egaa na gargaara haa gurbaadha. Egaa akkasumatti hegereetuu bira dhuftanii waan takka hin dhabdanii wala rifeensaan qeessaatti isin uwwisa uffattoota aadaatiin gartee bifa miidhagaa ta'ee fi hawwataa ta'een uffata aadaa gosa barbaadde kutaadhaan osoo hin qoqqoodin uffata aadaa Oromoo kutaa Harargee Shawaa Arsii Wallagga Horroo Guduruu Wallaggaa iluu kana osoo hin jeen jechuudha kanarraa bifa bilisa ta'een uffata kutaa barbaadde isinii qopheesseetiin jira mucaan kun akkasitti hedduuta kan barbaadaatiin ture uffata aadaa jee maal jee dhufe kunoo bifa uffata aadaatis kan hojjetu asitti takka takkaan isin garsiisa kunoo kun amma ijoollee fakkeenyaaf umriin isaanii xiqqaa ta'anii fi hakana kanas ni jenna kana malees uffattoonni jechuun hedduutu jira. Kun uffata kun amma gartee daaddaa akka keenyaa shabaaba konfaleetaa jechuudha. Nama nyaatee dhugee sirriitti ni jira maqaa dargaggeessa qofti isaa babal'atteef hakana kanas ni hodhina. Eegaa gartee ana joo kana hodhama. Wantoota aadaa hedduu jira. Video itti aantu waa hedduu isin waraabuu dandeenya. Achumaanuu akkaawuntii obboleessa keenyaa kanaas follow subscribers waa hunda godhaa namoonni baay'een hin beekani. Tulis gartee uffata alaabaa teenyaati. Maashaallah wallahi miidhaaf maashaallah uffata akka ajaa'ibaa tolchee diizaayina addaatiin as baasee jira. Itti dhiyaadhaa. Kota. Egaa akkasumatti filannoon keessa nu waliin haa ta'u isin jecha waan barbaaddan qeensaan gara rifeensaatti isin faayinee isin mimmiidha boonsuun dirqama keenya ta'a isin bakka jirtanii yoo barbaaddan raqabaas isinii kananaa koomantii jala isinii haa godhu sabalootuuf waan barbaaddan isin filannoon keessan qofti nu haa ta'u egaa filannoon keessan nuti ta'e miidhagina keessan nurra dhiisaa isin jenna baay'ee Oromooti jedha. Kaniifuu viidiyoon shoortiidha. Video tianu bifa miidhagaadhaan gartee uffata hunda as taqaannee isin biraan geenya kanaafuu irra hangirmaan isin dhafeera nagaan naa tura kofolleen tana fakkaatti jechuudha akkasumas nafaana tura hin jarjarina uffanni alaabaa ta'u mee jechuun nima